meeshaa gaafa sittin dheeressu gaafa inni dhumaa mootu gizee namni akkasii sinatti duulu gizee dubartiin asirratti natti duultu nama sadii nama afuriin asii asiin gizee na jarjarsanii maqaan qabne gizee naa kennanii gizee na arrabsanii gizee na xiqqeessanii gizee waan baay'ee naan jedhanii ati miidiyaarra dhuftee maaliif narraa takalaakallee lamni makkataa kee hin taanatti jechuun keessumaan bichaa maaliif naa xanaannata asirratti namni miidiyaarratti gizee waan naan jedhu yookiin immoo yeroo maraa namni koomintiin bichaa maana gargaara namni koomintiin kun jechuun har'a dhayitee maqaa kee suuraa kee postatte yoo na arrabsite jechuudha. Uummata koomintiitu narraa qolataa oolu. Ati maaliif egaa gara na jaalatte egaa jaalallee kee taate jaarsa kee gara fuulduraa taate akkamitti dhuftee gizee namni xiqqaa guddaa na arrabsu beerri gizee walirra afurii shaniin gizee na marsanii na arrabsan jechuudha. Ati akkamitti dhuftee waan hin jenne yeroo maraa namni koomintii maaliif na gargaara? Uummanni koomintii sababa keetti maa arrafamu? Xiqqaa guddaa tosee xiqqaalleen guddallee. Ati jechuun miti ati dubartii lamaan sadii miti jechuun dubartii addunyaa guutuu fuulduraayyuu kophaa kee akka ati dhaabattu waan beeku kasitti dubbataa jiru dubartiidha sii galee kawaasiin jedhullee dubartiidha dubartii san hundaayyuu ofii keetii ofirraa deebistee jechuun afaan isaanii qabachiistee hunda isiiyyuu osoo waanuu isin gargaarin jechuun sababni dubartiidha animmoo dhiirrisitu kan jiru gaafa dhiirrisitti dhufe jechuudha. Natti dhufa jalqaba. Kanaafuu dubartii mammalsii deebisa. Atuu deebistee fi jirtaa kasanii olii waan deebisu hin jiru. Siigalee atuu deebisuu dandeetta. Miti dubartii takkaa lamaa miti. Dhagamaa jiranii torgingi? Nee si dhagaa jira. Ayyatii? Si dhagaa jira. Kanaaf kaati wallolteen dubartiidha ani dhiira. Atoo ofirraa deebisuu hin dandeetta. Uummatee illee hangara yeroo maraa uummanni koomintii kun uummanni kun anuma jala deemee yeroo maraa gisahuu maanni arrafameen koomintii abbaan hangaraachillee warri as jala jirtan hundi keessanuu jechuun warri na jaalattan koomintii keessa waan hin argine sinitti hin fakkaatin koomintii takkaan taa'eetumaan ilaalaa oolu even yuuzariidhaan illee taa'eetumaan uummata kana ilaala uummanni sababa kiyyaan gizee arrafamanii bilookii walanii mana sanii baasan. Namni bichaan akkanarra lolu hin barbaadu. Namni koomentiin bichaan akkana gargaaru hin barbaadu. Namni viidiyoodhaanis ta'e jechuudha. Abbaa manaa keetii bara asoo asirra bahee jechuudha. Dubartii si lolaa jirtu jechuudha. Ani immoo bakka keessan bu'ee dubartii deebii sa'aatuu hin dandeetta ofirraa deebisu. Gaafa wanti humni biraa sitti dhufe ansi duuban jira beete. Akkanatti si qabee dhaabadhaadha. Kanaaf ani abbaa manaa keeti malee qaaman sitti dhufe sirraa deebisa malee kaas ka miidiyaa ka qilleensa atu ofirraa deebisuu dandeetta sanuu dubartii. Siigalee ati dubartii yoo dhiirri si tuqe dammoo dhiira eegaa ture dammoo dhiirri maan takkitti osoo waasiin jedhe silaa hin jedhan. Naan dubartiin kana loltu yookiin kan waan aan jettu ani just I don't know. Maaliif akkati sababa maliitti waan naan jedhani si jammar dhiirri nan tuqan dhiira hin jaaladha dhiirri friendly kiyya jechuun best friend like just friend dha an dhiirri na arrabseetu hin beeku. Dubartiin ukkoo waanuma sitti hin haftu si arrabsite waan ta'eef an kana waan beeku. Dubartii miidiyaa irraa malee miidiyaa alatti garuu nama baay'eetu na hojii haasaya. Hiriyyaan qabne malee. Hiriyyaan sin fayyadu hiriyyaan keellee jaarsi keellee waan hunda keetu anashi gaafa. No gizee tokko hiriyyaa si barbaachisa eegalee akka dubbaatetti waan nyaadhe waan dhuge waan dhuge waan udaan wanna hunda ka dhufee sitti gizee tokko dubartii hiriyyaa dubartii wanna dhiiratti ni manni jira dubartiin si galee so hiriyyaa isii barbaachisa akka durbaata akka ani hiriyyaa takka barbaada hiriyyaa durbaata akka tajaaladhu. Gaafa hiriyaa dubartii si barbaachise shiitii diradhee si dawwalu viidiyoo. Seriously kan dhugaa siin jedhe. Yaani akka durbaa tokkotti wanni ati haasoftu tokko jira wanna dhiiratti naasuuf. Yeroo mara mistira namaa dhufee sitti himu ati na dhageetta yaada keen kennitu silaa durbate jettee itti na deebisti si galee lafee kee suura miira keessa seene.
sila dubartii taate aniin amma hixatin aniin haasaa okay hagan manaan jetta so annama hama gisee tokko tokko akka durbaatitti durbashi rakkoon na bira jirtaa godha. እና ጊዜ tokko tokko akka durbaatitti wallahi laazim dhugaadha akka durbaatitti dubartiin si barbaachisti እና የሴት ጓደኛ ፈልጋለሁ hiriyaa dubartoota as jala jirtamee nama tokko naa barbaade elfannoora. Dubartiin ati hiriyaa godhattu ta miidiyaan fayyadamne ta'uu qabu. Lemen namni siin ta'uu gisee meeqa sitti meen? rakkoon qabu fayyadamne maal hin barbaachisu. Argee jira namoota baay'ee hiriyaa ta'e argee jira. namni baay'ee sii taana jedhaa jiranii barkinu. Hiriyaa jechuun amma hiriyaa waanuma jedhame qofa. Annoo hiriyaa mata keechuu bakka ayanii itti dawwalee ka'adaa isii godhu bakka akka kiyyaa maachiin giyanaa wajji inarjiin kiyya gisee dhaqee nama itti hamadhu isillee natti hamadhu akkas ta'e akka እንደዛ ሆኖ ሻይቴ በደለፌቴ ወንት ሰማሽ አከስ በርባድ ፈኖሪ ማለት ሲቲ ደወለ ሰዓቲ ሰሙኑ ሀሰይ ወንተት ያዞፍቱ ዋን ሰዲ ዋን አፍርሰኑሞ ኦኬ እሺ አስበኳል ሚረ ከና ከሳ በለስታችሁ ሰኑ ከናፍ ዱርባቱ በርባዳ ጊዜ ደለጋ ከከነፊቱ ከሜሻ ቋቋቋቋ ሲሌን እቺ ሜሻ ሰኑ ጆሌ ምን መዳምቲ ከሲን ሜሻ ጊዜ ሲነቺ ሚጭጡ አኒ ሊያሲ ሚጭ ሜሻ ከን ወልኬሳ ቡቡኬሳ ወርቴ ከሲሰን በርባዳል ፈኑ ወደ እንዴት ፕሊዝ ናይ አስመረተ ነው ባ የተወዘለ ጀረላ ስለ አማ ወልተጂቱ ኩመን አንተኒ ከስተኝ ነው ነው ወልተጂ ከው ምን ኩን ጋዛ ነው ነማ ከነ ከሰ ነማ ተከንጣጡ ሚና በርባዳ ከሲኝ ሲሌ ረክሱ ሲሌ ዱፌ ኦዱና ማ ሚስጥረ ነማ ሲቲ ኒም ተቸገርኩኝ እኮ የሰደቀ ተነሊ የት ጀል ፈንዳ የሰት ደቀ ያፈነዳው ወላሂ ለአዚም ጋይስ ችግሪ ከስን ትሞቶ ጀራ ረኮነ ረገ የሰደቀ ዮማ ኢቲ መለ በርግጥ አከዋን ዋኛ ዋን ዱግ ዋን ሙሉ ዋን ነምን ትመለ ደቀ ኢቲ መንገን ረኮን ኢሳ ኦኬ መልሲን እንጆ ወላ አስቴቢሶን እንጆ ሀሰይ ብቻ ቢሱ አጣጣም እንጆ አጉማ የሮማ ሙራሰ መለኮ ገናም ወጅባነ ገልገለ ወጅ ቀለገነ አጉማ ሰኒ ጆልፈኖሪ ኤርፎን ከነ ሰካደ ሰማሽ ምናምን ጀዳኔ በደ አከሲት ዱብ ኢቴ ደለጋን ትየል ደለጋ ጊዜን ከርመና ገረ ክላስ ይገለ hiriyaa ta'e argee rabar hiriyaa akkana jedhee itti haasa'uu nama waan keenatti haasa'u jechuun akkana jedhee hiriyaan akkasii maasii godha hiriyaa ta'e baay'ee argee. Ko alku ko hiriyaa bareeddu hiriyaa bakka ana wajji maachi anan beektaa በጣም ግልጽ ነኝ በቃ dubartii akkasiisan eebade hagam hawwugee jira የሴት ጓደኛ ፈልግልኝ hindaba nazara yuun jiran addarasa tokko harumma nazara jiru nabaru gaafadhu Ishi bakka sii gaafadha ishee warri isiin hiriyaa ta'uu barbaadan keessatti barreessa. Faayilii galchuu qabdan jalqaba. Amma mee asharikum seebi asumatti jedheen yoom haasa'uu eddaa yoo ati sila kun anaayyuu anaasa yeroo muraasa na hojii haasa'uta no andi alfannuuri kiyya ambarsi kabajeeti gisee hojjaasoo akka waan jaalallee har'aaf no argine akkanatti xiggirratti shintibeetii keessatti waan wayii bakka wayii xiggii kiyya qabadhee hojjaasaa bar hinshoo koysuu yoo bar bishaan wadhee bishaan dhugeensa kee sagalee isaan baasu gisee hojjaasoo akkasitti naasoomaa sagaleen kee sagalee guyyaa guutuu rafaa wal sitti fakkaatu gisee hojjaasoo tabarbaadu kasiin jedhe kameeshaa hojii kol godhaa shinti beetiitti miicadhaa wajjin hojii miicatti hinaasuuf nama hamanna hinamatti isillee namatti natti himteenii maadha በቃ እንደዚህ ከሴት አታኖሪ ካናለን ታዘብኒ ካንለ እሲን ታዘብ ያ ረቢና ገን አልፈኑር ናጋ ፈዱ በናተ
Ishi, lakkoofsa tokko barreessa. Kasalfattuu miti ka. Isheen no. Ka akka kiyyaa tana maraattuu gaggilsita kittii isiin sobne. Ani waa takka nama sofuun beeku. Tanan sobne akka kiyyaa kana tarsaatu guyyarra. Gizee ani hagam akka haasa'uun beektaa misiitu miira kiyya ajjeesa malee jechuudha. Akkasitti mimmi'eessee sitti mi. Ishi kazaas. Facebook allenatti barreessaadhaan ana filachuu qabda. Banaatan baalla wallaahi gaa'is miira kiyya haasa'adhe gaa'is rabbii jedhaate namnummaa jechuun dubartii sassaalfattuu miti dubartii miistira keessan ka zaraggaftanii natti himtan ta'anillee zaraggafee isinitti eegasii ka guyyaa guuturra ganamarraa ilfoonii isinitti sakkaadhe natti sakkaattanii meesharra hammaamarra gassaadharraa hanga maxbaatti isin hojjiseen ta'e. Akkana barbaadeffannoo riikiya. Kana hojii oduu jaalattu oduu bakka እንደዚህ አይነት ጓደኛ ከኔ ጋር ማቸው የምትሆን ፕሊዝ ፈልግልኝ። አንልያ አንልያ